beektu namamte jaallatte Mali nebsu sanaaf du'atte oblaatte Dhugaa keen alaaree yamadda gaaddisa waa'ee keessa Rakkootu beektu namamte jaallatte Mali nebsu sanaaf du'atte oblaatte Dhugaa keen alaaree yamadda gaaddisa waa'ee keessa Utuu sintaane annamarraan ta'u maqaan kee Sentane annamarraan ta'u maqaan kee
akkamiin ibsure kanan jiru saaraarikee walakkaa nama seeffatatu garaarikee Nafyad warra seewaageessu dukaa garaarikee Nafyad yorra terrate kodaan galataa koo hin irratu kan koo hin dursu arsaan galataa sifa baay'atu isanii dadhabee bu'ee ba'u gootee humni koo kaaramu isanii dadhabee bu'ee ba'u gootee humni koo kaaramu kanaaf dhimma koo sitti dhiisa qoodi koo immoo kanaan si waaqessa yorraa terrate kodaan galataa koo hin irratu kan koo hin dursu arsaan galataa sifa baay'atu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo inni carraa kana nuu kenne maqaan isaa ulfaatu. Carraa bareedaadha. Irra gahuun hin caala. Akkasaa tasaa ta'ee kallattii kanaan sagantaa kana hordofaa kan jirtan amma yeroo kana sagalee Waaqayyoo keessaan kutaa tokko isiniif dubbiseen Waaqayyoodhaan waliin waaqeffannaa jechuudha. Waliif dabarsa madanda'amutti waliif dabarsa sagalee Waaqayyoo fayyina, sagalee Waaqayyoo jireenya, sagalee Waaqayyoo jajjabina waan ta'eef tarii yoo ati namaa dabarsitee nam tokko yoo fayyee salphaa miti. Wangeelli kallattii baay'eedhaan lallabama. Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata jedha macaafni qulqulluun gaafa dubbatu. Egaa qilleensa irraas inni karaa qabu asirraanis inni karaa qabu Waaqayyo hojii qaba. Macaafa Mootota boqonnaa 7 lakkoofsa 1 isinii dubbisa. Yemmus Elsaa'iin dubbii Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo Bori yoona karra Samaariyaa duratti daakuun ba'is akki kiiloo 7 fi walakkaa meetii tokkotti garbuun akki kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguramu jedhe. Haleluuyaa. Jecha kana Elsaa'iitu dubbate eenyuuf dubbate Israa'elootaaf yeroo inni itti sagalee abdii dubbatudha. Yeroo abdiin hin jirretti yeroo dhalli namaa yookiin immoo waan baay'eensa abdii namaan kenninetti jecha kana dubbate Elsaa'iin hin fakkaatu akka ilaalcha namaatti hin fakkaatu akka uummanni sun wanta inni keessa jirutti hin yaadamu. Uummanni kun yeroo itti Elsaa'iin kana dubbatu rakkina hamaa keessa jira, gidiraa hamaa keessa jira, beela hamaa keessa jira. Yeroo inni itti rakkina keessa ba'ee walii isaatti deebi'ee walii isaa dhala isaa nyaatudha. Dhalli kun uummannis keessatti argitan kun maaliif yoo jettan boqonnaa 6tti duubatti deebitanii yoo ilaaltan mootii Sooriyaatutu mootii Israa'eliidhaaniiti marse jedha. Israa'eloonni kakuu baatanii waan guddaa baataniitu marfaman. Eenyutu marsaa? Mootii Sooriyaatu marsa. Maaliif yoo jettanii Elsaa'iitu waan mootiin Sooriyaa kun yeroon itti lolaaf ka'etti mul'ata argeetutu mootii isa biraatti dabarse. Mootii isa kanatti gaafa dabarsuti icciitiin isaanii jalaa ba'a. Waan isaan godhan sun jalaa ba'a. Waan ba'uufitti garatti lolan dhaban. Lola sana waan dadhabaniif lolumma waan fedhaniif yeroo sanatti waan guddaa gochuu waan fedhaniifiti icciitiin isaanii jalaa ba'a. Mootiin Sooriyaa
eenyutu akka nuyi lollee hin mo'anneef warra diinota keenya lollee hin mo'anneef itti nu gidduudhaati waan nu mari'annu kana baasa jenna. Lakkii namicha tokkotu ela kunoo mandara gama sanaa keessa jira. Inni immoo waan namni gola isaa keessatti yaa mootii dinqa isaa keessatti hojjetuti argaa. Isatu dhagee hima malee nu keessa nam tokkoyyuu hin jiru ittiin jedhan. Jalqabni Elsaayi yookiin immoo mootiin Sooriyaa oddoo sanatti akka inni Elsaayiin ajjeesuu dhaqees beektu. Gadi sittanii yoo ilaaltan moototuma isa lammaffaa kana keessaa jechuudha. Ajjeesuu yeroo isaan itti naanna'anii waan inni naa'ooni Elsaayi yeroo inni itti na'ee sodaa guddaa keessa galeeyyuu wayyoon dhumne ittiin jedhu Elsaayiin akkasittiin jedhee yeroo inni itti deebisee sagalee jajjabinaa yeroo baay'ee isaa namaaf laatu argitu. Dhiisi inni isaan wajjin jiru irraa isan wajjin jirutu caalattiin jedhe. Icciitii baasuudhaan yookiin immoo waan gurguddaa godhuudhaaniti jalqabuma isaa mootota sadii afur achirraa kaatanii yoo dubbiste waan baay'ee argitu. Waan Elsaayiin hojjetu jechuudha. Boqonnaa ja'a kanatti yoo dhuftan garuu hin marfaman mootii Sooriyaadhaatiin marfaman. Marfama sana keessa namni Waaqayyoos jira. Elsaayiinis achuma keessa jira. Biyyuma sana keessa jira Elsaayiinis. Otoo marfamanii garatti hojjetan hin qabanii daldala bahanii waan tokko gochuu hin danda'anii marfama keessa jiru iddoo dhokkataa keessa jiru waan namatti hin tolle kana keessa jiru waan gochuu hin danda'an. Namni immoo hin hojjetu taanaan namni gadi ba'ee hin nagadu taanaaniti manuma ta'a taanaan rakkina keessa gala. Egaa lubbuu isaanii oolfachuudhaaf jedhaniitu waan keessa jiran yookiin immoo otoo hin jaallatiin marfama keessa galanii jiru. Gaafa marfama keessa galan beelatu dhufe. Israa'eelotatti beelatu dhufe. Saba marfama jiru keessa jiru kana Israa'eel keessattiti mandara isaan keessa jiran keessattiti Samaariyaa keessatti beela guddaatu dhufe jedha. Gaafa beelli dhufu haati mucaashii dabarsitee kennutti jalqabde. Tara wal nyaachuu jalqaban. Gaaf tokko kan ishee tokko nyaatanii kan ishee tokko gaafa jettuuti nyaachuudhaaf qophaa'aniti lakki ani mucaa koo hin kennu jecha jedhamuunititi itti deebifte. Kanarraan aartee mootiin otoo inni darbaa jiru mootiin Israa'el darbaa otoo jiruuti iyyite mootii Israa'elitti isheen mucaan jalaa nyaatame har'a immoo isheen tokko didde sanatu itti iyyitee jennaan. Maali jennaan maalidha maaliif iyyitaa? Maaliif iyyita jennaan kaleessaa ittiin jette ilaalala innaa isheen iyyitu sana waan tokko jedhe mootiin sun ilaalala waan tokko jedhe ani kophaatti gombisaa isa qaban qabamoo kophaatti minaan isa qaban qabamoo kophaatti waan an qabu kan biraa maaltu jira ittiin jedhe. Haleluuyaa. Namni silaas hin fixata. Mootii isaa ta'uu guddaa isaa ta'uu jabaa isaa ta'uu gaaf tokko garuu namni inuma waata inuma rakkata inuma dhaba. Macaafni qulqulluun garuu akkas jedha. Leenci isaa fi laayyuun inni beela'e sun iyyuu dhaba. Warri Waaqayyoodhaan amanatan garuu hin dhabanidha. Ameen. Yoomittiyyuu taanaan leenci isaa fi laa garuu waan nyaatu hin dhaba. Warri Waaqayyoodhaan amanatan garuu hin dhabanidha. Kophaatti eessi maal si gargaaru? Wanta ani si gargaaru tokko natti himi ittiin jedhe. Jennaani kaleessa beelofnee jennaan mucaa koo nyaanne har'a immoo kan si nyaanna turre nu didde jennaan mootiin sun yeroo sanatti gaddi hamma kan beelli hamma kana dhumbuusatti gaafa dhage gaafa wal nyaachuu isaanii dhaga'uti uffata ofirratti tarsaasee ilaali uffata ofirratti tarsaasee gaddarraan kan ka'eetiti har'a Elsaayi mandara kana keessa buluun irra hin jiraatu. Maaliif jedha beektu innis
maaliif jedha beektusin waaqayyo akkas wajjin jiru beeka. Akkanni nama waaqayyo akkanni waa godhu waaqa bira waa godhuu danda'uti beeka. Gaaffiin mootiin kun Elsaa'iin gaafate rakkinni kun maali? Rakkinni amma kana ga'u maayini? Maaliif rakkinni amma kun biyya keenyatti dhufe? Maaliif miti rakkinni kun lafa kanatti dhufuu danda'e? Waan tokko jedhiitii jedhe. Yaa'u kan namaas haa ta'u kan eenyu haa ta'u furmaanni ol waaqarraa malee hin jiru. Dhala namaatiif furmaata kan kennu, biyyaaf furmaata kan kennu, tokko tokko keenyaaf furmaata kan kennu waaqayyodha. Maal jedha Daawit? Ani gara waaqayyotti nan iyyanne gargaarsi koo waaqa biraa naaf dhufe jedha. Gargaarsi eenyu kamiyyuu waaqa bira jira. Kan akka waaqayyotti argus kan akka waaqayyotti nama gargaaru tokkollee immoo hin jiru. Kanaafiti Museen kan akka waaqa keenyaa hin jiru. Kan akka waaqa keenyaa hin jiru. Tasumallee kan akka waaqa keenyaa hin jiru. Kan akka waaqa jiru hin jiru. Meesin iyyoo birratti dubbadha. Kan akka waaqa koo hin jiru. Beekaan furmaata gochuu dhiisuu danda'a. Mootiin furmaata kennu sii kennuu dhiisuu danda'a. Biyyatti keessa jirtu furmaata sii kennuu dhiisuu danda'a. Namni ati amanattu furmaata sii kennuu dhiisuu danda'a. Abbaa faatii kee si furuu dhiisuu danda'u. Si gargaaruu dhiisuu danda'u. Dadhabuu humni isaanii dadhabuu danda'a. Waan tokko si gochuu dhiisuu danda'u. Garuu waaqayyo danda'a. Ammayyuu taanaan warra si eeggatan warra isa abdatan waaqayyo hin gatu. Yoo buleeyyuu yoo tureeyyuu dhuguma siniin jedha. Hinduutus waa sin taatu. Yeroo tokko tokko gaafa haalli namatti hammaatu namni waan baay'ee jedha. Namni yaaddaa, namni dhiphata, namni of ajjeesutti kan yaalu baay'eetu jira. Of balleessuu kan yaalu baay'eetu jira. Maal amma jireenya kana mannaa kan jedhu baay'eetu jira. Maal amma kana mannaa kan jedhu baay'eetu jira. Sittanima ammayyuu ofii sin ajjeesin hin dhiphatiinis kan keenya oliinuu dhufa. Gargaarsi keenya gargaaraan keenya ol waaqarraa nu dhufa. Akkuma mata duree koo irratti argitan bor guyyaa haaraadha. Bor guyyaa haaraadha. Harri bor miti, harris kaleessa miti. Waaqayyo immoo bara siin dabarsa hin fida. Barri gadheenis jira, barri namatti gaariinis jira. Barri namatti tolu jira, barri hadhaan jira. Barri dukkanaan jira, barri ifaa jira. Kaleessa een gadda dukkana keessa turuu dandeessa. Har'a immoo waaqayyo siif ibsuu hin danda'a. Waaqayyo gadda yoo namatti fide immoo akka baay'ina araara isaatti immoo namarraa hin dabarsa jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyo gadda yoo namatti fide iyyuu ila hin fida waaqayyo namatti. Gaddas fiduu danda'a, rakkinas hin fida. Garuu immoo akka baay'ina araara isaatti immoo namarraa hin dabarsa jedha. Gadda yoo namatti fide iyyuu rakkina yoo namatti fide iyyuu maaliif beektu waaqayyo rakkina nama jallaatti iyyuu hin gammadu. Du'a nama jallaatti iyyuu hin gammadu waaqayyo. Kan abbaa keessa ta'e dhiisiiti. Si isa mucaasaa taatee jirtu dhiisiiti. Du'a nama jallaa rakkina nama jallaatti iyyuu hin gammadu. Maaliif yoo jettan abbaan keenya gooftaan Yesus Kiristoos beela'ee rakkatee gidiraa baay'ee keessa reebame waan darbeefititi hin gammadu inni. Rakkachuu namaatti hin gammadu. Obboloota ko guyyaan tokko tokko gadheedha. Dukkanooftuudha. Hadhooftuudha. Barri tokko tokko baay'ee namatti hin toltu. Barri tokko tokko baay'ee hamtuudha. Garuu waan tokko isinitti himaa. Kan keenya waaqa harka jira ammayyuu. Kan kee ammayyuu waaqa harka jira. Nama harka hin jiru. Dhuguma isiniin jedha nama harka hin jiru.
namni nama amanatu waan tokko abdatu irreeffoon amanatuuti waa biraa amanatu abaaramaadha jedha macaan. Kan amanachuun nurra jiraatu waaqa duwwaadha. Namni rakkisaadha. Namni yoo barbaade kennaan inni jalqabaa waaqayyoon dhala namaatiif kenne nama. Garuu kan irraa eeggadhaa jedhees kan irraa of eeggadhaa jedhees nama. Yesuus iyyuu kan kenne Yihudaadha. Yihudaadha harka isaarraa nyaatee maaddii tokko wajjin akka tajaajilaa ba'an garuu kan kenne Yihudaadha. Otoo akka namaatiif immaa hin jirrus yoona guddachuus dandeenya. Du'us dandeenya. Garuu akka waaqayyootiif jiraan akka namaatiifis miti. An akka kootti akkasi. Garummaa waan tokko isinitti himaa. Har'a kootiif borii koo ilaalee nama jiraatudhaan. Maaliif beektu isin? Har'arra kan caalu ila dhaggeeffadhu. Guyyaa har'arra kan caalutu na fuuldura jira. Isa caalutu nu eegaa jira. Waan caalutu nu eegaa jira. Yoo dukkana keessa dabarsaa ilaala hin bari'a. Dukkanni hammam yoo dheerate iyyuu bari'uun isaan oolu. Maal ta'uun isaan oolu? Bari'uun isaan oolu. Yoo hammam ta'e iyyuu hammam yoo ta'e iyyuu bari'uun isaan oolu. Ameen. Obsaa. Obsaan obsama. Haleluuyaa. In obsama obsaa. Waaqayyo ulfinaa fudhatu. Achuma wal keetu Elsaayi boqonnaa mootota lama boqonnaa torba yoo dubbiftan bori jedhe bor karra Samaariyaa fuulduratti jedhe waan haaraatu taa'e. Waaqayyo waan haaraa qaba. Ammayyuu siif waaqayyo waan haaraa qaba. Ajaa'ibni qulqulluu waa'ee guyyaa borii hin dhiphatinaa. Guyyaan borii ofiisaayyuu hin dhiphata. Hin miidhata. Kan kee hin miidhata. Guyyaan boriiyyuu ofiisaa hin miidhata. Isa boriidhaaf maal hin ta'inaa? Hin yaaddayinaa. Isa boriidhaaf hin dhiphatinaa. Maaliif guyyaa borii keenya irratti kan hojjetu waaqayyoodha. Guyyaa dhufu irratti kan hojjetu waaqayyoodha. Torban dhufu irratti kan hojjetu waaqayyoodha. Ji'a dhufu irratti kan hojjetu waaqayyoodha. Waggaa dhufu irratti kan hojjetu waaqayyoodha. Kan koo harka waaqaa keessa jira. Dhuguma isiniin jedha. Kan koo harka waaqayyoo keessa jira. Mee kotta waan tokko bara borii keessaniif jiraadha. Har'a waan tokko qabaachuu dhiisuu dandeessa. Hojiillee qabaachuu dhiisuu dandeessa. Nama si dhaga'u qabaachuu dhiisuu dandeessa. Bor garuu akkas miti. Har'a garuu dusiif dukkanaa. Har'a garuu mana namaa keessa jiraachuu dandeessa. Kushinaa namaa keessa jiraachuu dandeessa. Gola namaa keessa jiraachuu dandeessa. Jaramtee hojjechuu dandeessa. Nama reebamaa jiraachuu dandeessa. Arrabni sirra jiraachuu danda'a. Ishi obsi bor guyyaa haaraadha. Bor guyyaa haaraadha. Har'a mana hidhaa keessa jiraachuu dandeessa. Kan nama dhibu keessa mana hidhaa keessa jiraachuu dandeessa. Biyya namatti hin tolle keessa jiraachuu dandeessa. Wayyoo nan du'aa laata jechuu dandeessa. Haalli kee si dubbachiisuu danda'a. Waan ati keessa jirtu si dubbachiisuu danda'a. Garuu dabarsiisi. Hin dabarti. Guyyaan hin darbiti. Dhuguma isiniin jedha. Hin darbiti guyyaan. Nama lubbuun jiruufiti guyyaan hin darba. Seenaan hin jijjiirama. Guyyaan hin jijjiirama. Haleluuyaa. Guyyaan gaddan hin jijjiirama. Guyyaan dukkanaan hin jijjiirama. Mee kotta dukkana walitti hin lallabnu. Dukkana bichaa walitti hin lallabnu. Dhukkuba duwwaa walitti hin lallabnu. Rakkina duwwaa walitti hin lallabnu. Jira waaqayyoonni guyyaa bara waa godhu. Inni bara fidu, inni bara dabarsu jira waaqayyo. Hin lallabina.
gaddan lallabina dukkana lallabina waaqayyo ammayyuu biyya keenyaaf hin ibsa ofirratti lallabina waan hin taane silaas naa darbaa hin jedhina bor guyyaa haaraadha maaliifan uumame maaliifan dhaladhe hin jedhina bor guyyaa haaraadha hin ifa dukkanni kun hin ifa maal horoota keessaniif dabarsaa walii fira maalaa doosakki abaabaa dabarsaan jirtan fakkaata walii dabarsaatti dirqama keessan baa raatoosi abaabaa gara gurubbiitti bor guyyaa haaraadha akkuma isiniin jedha bor guyyaa haaraadha har'arra kan caalu jiraanna nuyi kiristaanni abdiin kutu jedha macaafni kiristaanni maaliif abdiin kutu beektan abbaa ifaatu fuula isaa fuuldura jira lafa duwwaarra dhaabateetutu waa fuulduratti argeemmoo waa lallaba maal elzaayin ikkoo waan agarsiise malee ikkoo kan inni irra dhaabbatee bor guyyaa haaraan borii daakuutu rakasa kan inni jedhe karra Samaariyaa fuulduratti waan haaraatu ta'a waan danuutu ta'a kan inni jedhe ikkoo lafa onaarra dhaabbateetu lallabe malee daakicharra dhaabatee lallabe miti har'a dukkana keessa dhaabbateetu bor immoo waan haaraatu taa'e abboodhiishii abbaan barbaade afaan sitti xaragachuu danda'a boriftaan garuu deebitee ta'uu fi dandeessaa waanuma xinnoo tokko adaraa keessa waan tokko isinitti hima nama miidhina ilaa nama waaqayyo uume miidhina har'a rakkatee yoo sin bira jiraateyyuu har'a rakkatee yoo sin kadhateyyuu har'a rakkatee waan siin hin jedheyyuu hin miidhina gargaaruu dandeessu taanaan gargaara borisatu nama ta'a borisheetu nama ta'a nama mana keessan keessa jirtu taanaan hin miidhina namatu beeleta hin ari'ina maaliif beektaa borisematu nama kanta inni nama si godhe inni jirraan si ga'e isaafis waan tokko hin fida ati immoo haala mana namaa keessa jiraachuu dandeessa gola namaa keessa jiraachuu dandeessa si miidhuu danda'u obsi halaqaan keessa miidhuu danda'a obsi bor deebitee isaan gargaarta hin darbaa ka waan ta'eef maal jedha Phaawulos jalqabni keenya xinnoo yoo ta'e iyyuu boriin keenya guddaa hin taa'e har'a kiiloo guutuu dhiisuu dandeessa nama fuulduratti dhuguma siin jedha fudhatama qabaachuu dhiisuu dandeessa nama fuulduratti namni egaa maal jedha macaafni qulqulluun silaas nama waa qabuuf waan nama hundumaatu firaa'e isa waan qabne yoo isa humna hin qabne yoo isa hiyyeessa firoonni isaayyuu dhimma isaa hin qabanedha dhiisa booko ati karaa gooftaa nama hin taata har'i bor miti meeti yoo ofirratti dubbadhu har'i bor miti jedha me akkas jedhama barreessa jecha kana barreessame har'i bor miti jedha barreessa har'i bor miti irruma deddeebi'een jedha har'i bor miti ergaa nama kana dhagaa jiruuf har'i bor miti jireenya kana dhagaa jiruuf har'i bor miti lubbuu kana dhagaa jiruuf har'i bor miti mana kana dhagaa jiruuf manni har'i bor miti obboleessa kana dhagaa jirtuuf har'i bor miti obboleetti kana dhagaa jirtuuf har'i bor miti maaliif yoo jette bor guyyaa haaraadha bori jedhe ilaw waa maarike bakka bor waan haaraatu taa'e Elaradota babashi laradota bika mama bori waan haaraatu ta'a bor waaqayyo waan haaraa qaba siif waan haaraa qaba mana keetiif waan haaraa qaba jiruu keetiif waan haaraa qaba waaqayyo Elarado sekaba babashi larado ajjuma alqeetu namni waaqayyo
Born waan haaraatu taa'e lakarra Somaaliyaa bulatti waan haaraatu natti argamaa jira. Bori waan haaraatu natti argamaa nan tokko achi ol ka'ee tokkeere. Kuni otoo samiin baname iyyuu ta'uu hin danda'u takkaallee ta'uu hin danda'u. Takkaallee ta'uu hin danda'u naan haleluuyaa. Ela dhaggeeffadhu namicho ati garuu hin nyaattu. Ela ati garuu hin nyaattu. Ati garuu hin argitu. Garuu ere hin mataa'e. Haleluuyaa. Abbuati bor nama taate. Borati barbaadamaadha. Borati nama guddaadha. Boriin kee ifaadha. Dabarsi ilaali ela ujoo borii kee irratti hojjedhu sammuu kee dabarsi ilaali. Maal qabdaa? Maaliif akkas fakkaata wanaan jettan gooftaan qaba isa bor fidu isa bara fidu isa guyyaa fiduun qabaan. Har'a kootiin borii korra deemuu nan danda'an. Nan danda'a bakka borii korra akkan deemuu danda'u borii korra dhaggeedde akkan deemuu danda'u nan beeka sirriitti nan beeka naa galee argeeras. Waaqayyo gooftaadha. Isa sharrabsanis waasiin jedhan nama taate haidhan isa. Ati yoo fiite naman taa jettee ta'uu danda'a. Jechuus dandeessa. Isi bor guyyaa haaraadha. Haleluuyaa. Har'arra kan caalu. Torban isa darberra kan caalu. Guyyaa darberra kan caalu. Waaqayyo jira. Qaba Waaqayyo. Haleluuyaa. Qaba Waaqayyo. In qabu jarina qaba Waaqayyo. Harki Waaqayyo guutuudha. Manni Waaqayyo guutuudha qaba Waaqayyo. Qaba. Ergaansi qaba Waaqayyo. Waaqayyo qaba. Namatu dhabe malee, hiriyaa dhabe malee, Waaqayyo qaba. Akkuma namichi kun jedhe, akkuma Elsaan jedhati. Lamtoonni immoo jiru akka aadaa Israa'el keessatti keessa jiraachuu hin danda'ani. Namoonni afur keessaa ba'anii iddoo biraa jiru. Ay. Yeroo tokko Waaqayyos kan inni barbaadu warra gataman, warra nama keessaa ba'an, warra hiriyaarraa adda ba'an, rakkinaan, dhukkubaan, warra gataman hin dhimma ba'a Waaqayyo. Haleluuyaa. Gatiin qabdu siin haa jedhan. Ati naman taatu siin haa jedhan. Garuu Waaqayyo warruma gataman, warruma tuffataman hin dhimma ba'a. Warra akka namaatti iyyuu lakkaa'amne isaan kana dhimma ba'a Waaqayyo yeroo tokko. Malaratu tokki baba shilaratu. Amma iyyuu jira gooftaan. Jira. Jira guyyaan. Jira guyyaan ati kabajamtu. Jira guyyaan ati itti barbaadamtu. Jira ati guyyaatti itti lafaa kaatu jira. Akkuma siin jedha jira. Jira guyyaatu jira waaqa bira jira. Abbaa kee bira jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos bira jira guyyaa. Namootuma nama keessaa ba'anii Israa'eloota keessaa ba'anii iddoo biraa jiran. Isaanuma kana akka jedhani gaafa warri lamtoonni warri achiis hin qabne warri asiis hin qabne warri waaqa duwwaa qaban irraan deebi'a. Warri Israa'elootuma ta'anii Israa'el keessaa ba'an sababa dhukkubsataniif sababa lamxii ta'aniif akka aadaa Israa'elitti hin danda'amu waan ta'eef lamxiin nama fayyaa gidduun jiraatu. Garuu Yesuus biratti barbaadamaan warra Sooriyaa biraas hin qaban Israa'eloota biraas hin qaban jarri. Garuu waaqa biraa qabu. Atu waaqa biraa qabda. Dhalli abbaa foonii biraa yoo dhabame waaqa biraa qabda abbooko. Isa biraa qabda. Gooftaa biraa qabda. Majaajoo tokko meedhaana doosoko babaaraadoo. Bor majatu soko baba. Bor karaa warra dhabdaniif karaan jira.
humna warra dhabdaniif humni jira. Nagaa warra dhabdaniif nagaan jira. Eebba warra dhabdaniif eebbi jira. Abdii warri dhabdaniif abdiin jira. Bor guyyaa haaraadha. Siif bor guyyaan haaraadha. Naan jarroo gaafa isaanii oddoo kana teenye dhumurra yoo oddoo kana teenye si qonqootu nu fixa. Yoo achi deemne si jarri nu fixuun si dhabu. Kanaafi oddoo kanatti qonqoon nu fixurra warri sooriyaa nu fixuutu irra jiraata. Kaan deemna. Du'aaf jireenya gidduu. Jireenya du'aaf jireenya gidduuti kun. Gaafa warri lamxoonni Israa'el keessaa baate kun kaate qajeeltu. Waaqayyo immoo miila warra lamxootaa sanatti maal godhe beektusin fardeen itti godhe. Fardeen itti godhe Waaqayyo. Warri sooriyaa ammoo waan baay'ee guuranii jaboodha. Israa'elin loluu danda'u. Warra kaan iyyuu loluu danda'u. Abboo koo gaafa Waaqayyo sii ka'u eenyutu si fuuldura dhaabbata. Waaqayyo duwwaan siif haa ka'u. Ijaat eenyutu si fuuldura dhaabbata. Gaafa Waaqayyo sii ka'u. Gaafa si gargaaruuf sii ka'u. Gaafa mee si baachuuf sii ka'u. Gaafa mee waa gochuudhaaf sii ka'uutiti eenyutu si danqisuu danda'a. Eenyutu si dura dhaabbachuu danda'a. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mata jookla bababasika babababa. Waaqayyo siif haa ka'u. Laman jen Waaqayyo siif haa ka'u. Waaqayyo sii kanani. Waaqayyo sii ka'eennani. Billaa sitti bu'u hin jiru. Abiddi sitti bu'u tokkoyyuu hin jiru. Waan humti sitti ka'u tokkoyyuu hin jiru Waaqayyo sii kanani. Inni garuu siif haa ka'u. Sii ka'uun isaa sinabu siif haa ka'u. Siif kaa Waaqayyo. Hin kaa biyya kanaaf. Hin kaa Waaqayyo dhalootaaf. Firdiidhaan hin kaa Waaqayyo. Dhuguma siniin jedhe. Hin kaa. እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። Waaqayyo akka namaa miti. Jarra kana laala jarra kana. Gaafa isaan itti kaani wayyoo waraana cimaatu nutti dhufe. Waan cimaatu nutti dhufe. Kan ammoo si baqachuutu nurra jiraata jedhaniitu. Qodaanis isaanii sassaabbatanii waan qaban sassaabbatanii waan harkaa qaban kan hundumaa guurrataniitu bahanii fiigichaan fiiganii keessaa sokkan harcaasaa isa qopheessan harcaasaa warqee isaanii harcaasaa birrii isaanii harcaasaa warri lamxoon isin jetteetu warra obboloota keenya warra miidhama keessa jiran yoo dhiisne Waaqayyo nu gaafata dhaqnee isaanitti himnatti. Dhallee isaanitti mutu nurra jiraata. Dhallee isaan gargaarutu nurra jiraata. Dhallee isaan harka qabutu nurra jiraata. Dhalteetti himte. Haleluuyaa. Isa warri Samaariyaa walitti qabaa turte harcaastee baatuuti Waaqayyo dhaalaan irra baase. Haleluuyaa. Hin dhaalchise Waaqayyo. Dhaali maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harcaasaa sokkite jar baqattee bubuusaa. Warri kan Waaqayyo immoo itti namaniitu isa qophaa'es meetii jaraas birrii jaraas hunduma isaa sassaabanii gargaaran. Egaa isaan suni rakkinatti galanii Israa'eloonni garuu jireenyatti galan. Boqonnaatti galan. Eebbatti galan Israa'eloonni. Egaa barri hin jijjiirama obboloo tokko. Guyyaan hin jijjiirama. Waan hin jijjiiran harkaa dhaba keetiin waan nabduun of hin qasasin bor guyyaa haaraadha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Bor har'a miti. Bor har'a miti namni bo'aa jiraatu. Namni gaddaa jiraatu. Kan koon gawii. Kan koo maaliif hin ta'u namni jettu yoo jiraatte bor guyyaa haaraadha. Bori siif guyyaa haaraadha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu.
Lora da do da ba sekaba. Bor guyyaa haaraadha. Mee farfannaa tokko sinii baneen farfannaa kanan waaqayyoodhaan sinii kadhadha. Isa booddee waaqayyoodhaan kadhannaa yeroota keessanii biraan gaa haadha gaanii sagalee waaqayyo. Marada da ba shilarados. Yelarado da ba sekaba barada da ba. Waan biraa miti ibsaa mabbade waan ta'eefi yaaddayina waaqayyo dukkana keessaanis karaa qaba. Maaltu si rakkise laata obboleettii koo obboleettii koo? Waaqayyo bor guyyaa haaraadha siin jechaa jira. Maal sodaataa jirta laata? Maal dhiphataa jirta laata? Dhiphinni kee maali laata? Yaaddoon kee maal? Haleluuyaa! Bor guyyaa haaraadha. Bor siif guyyaa haaraadha. Akka dhi'ee kanatti nafu. Akka dhi'ee kanatti nafu takkaallee. Akka dhi'ee kanatti hafuu hin danda'u. Bor mana keetiif jireenya keetiif guyyaan haaraadha. Ola baba selarado sokoba jaki abara sokoba. Guyyaa haaraadha. Bor guyyaa haaraadha. Siif guyyaan haaraadha bor. Amen.